ايش وانا انا ابو سنيرو اي فيسبوك انا ابو فتن جتشون warrooni galuu barbaadan galaa Facebook irraa na buusanii na buusan jechuun homaa jechuu miti namoonni ergachaa turtan galaa isinin galchaam inaasofne warra akkina qabuun qabu namoonni na argitan warra na buusan jiru ammas na buusan malee kanaaf Facebook irraa na buusanii galaa kanaaf jabaadha Oromoon jabaachuu qabna waggaa 150 boonyeerra kanaan booda waggaa 150 boon qabna bakka yeroo namma yeroo karaa hundaanuu karaa dandeenyuun qabsoofnu inni qarshii qabnu qarshiidhaan tooftaadhaan inni namatti illee bilbillee kana godhaa jechuudhaan ijoollee keenyatti muudhaan abaa'oo gargaaruudhaan ijoolleen keenya akka abaa'ootti dabalaman gochuudhaan akka lukkee ta'anii fi gorsuudhaan bilbilaan akka qunnaman yeroo diinni dhufe amma maal godhan seetan naannaan amma isiniin jedhu kanatti bakka isaan jiran beeku namoonni bilbilanii fi dhufaa jiru jedhaniin dabarsaa jedhanii iddoo isaan itti eegan sana dhiisanii duubaan fi fuulduraan mulluq ishii godhan konkolaataa sadii fixan konkolaataa sadii jechuudha baay'een isaanii ilaala amma kan isin jedhu kana keessa wallaalaan Oromoon keenyaa jira otoo ija isaatiin argu inni dirree lolaa jirullee inni ifaan ifatti dirree lolaa jirullee qawwee gatee otoo baqataa jiru yeroo ammaa maal buusuudhaaf abiyyiidhaaf jechachi deebamu Oromoon keenya waan hubatuuyii bakka achi ba'ee maan banne maa caakkaan seenne eenyu ajjeesuu deema caalli isaanii gara Oromoodhaan aan jedhan baay'een isaanii Amaara gimmaas isaanii Amaara gimmaas isaanii Oromoodha jedhan abaa'oo ajjeesuudha deemanii jechuudha konkolaataa sadii murruq godhanii dhufan kanaaf namni keenya akka hin duune ammoo an bilbilaatti himaa infoormeeshinii wayi dabarsa wantu dhuuf hin jiru kanaan booda isa lubbuun irraa hafe immoo lubbuun isaa daandiin daanqoo taatuuf kana wanti goonu hin jiru isa lubbuun irraa hafe dhaqee aduu isaami garuu dogoggoraan namni keenya akka hin duune itti himuu qabna kan ergaa isinii dabarsuudhaa dhufe namoonni na galchittan waan jirtaniif dura isinin galcha namoonni na galchittan waan jirtaniif jechuudha mee na galchi warra jettan ergadhaa tokko maaliif dura na buusanii rakkinaan qabu Amerikaan jiraan yoo amma na buufte yeroo 30 galuu hin danda'a 30 illee yoo na buufte sirraa amma natti hin cufsifnetti jechuudha kanaaf sirraa na buusuun waanuma ana waani ko duubatti si deebisutti fakkaatin mee walloo sanbateen immoo hojii hojjetaa jirti wallon maa nu boonsite ko walloo maal gaafa kun dhume maal akka yaadu beektu gaafa kun dhume gaafa biyyi ariyaa gaafa Oromiyaan bilisoomte jalqabaan Finfinneen deeme walloon deeme alaabaa abaa'oo bakka isa dhaabatteettan gaafa sana achirraa abaabaa kaa'ee dhufe eeshi akkam naguma hello tufu yaada mucaa faana jira fakkaataa ittiin tolle gootummaa walloo irraa barru walloo ko yeroo hunda nu boonsiti nafxanyaa likkiitti galchuudhaan amma walloo kan nu boonsan jiru keessumaa keessaa nafxanyaa hudduu keessa kaa'uudhaan kan amma walloo nu boonsan jiru kanaaf jabaadha yeroon caafirra geenyee jirra amma bakka afaafirra jirra karaa hundaanoo afaafirra jira jarreen amma Dabra Biraan keessaa baqataa jirti isa akkanumaan sabbar zeenaa soobotoo hin taane Dabra Biraan irraa baqataa jiru gara Shanootti gad dhufanii jiru militariin Abiy Shanoo keessaa gaafa Oromiyaa ga'e garuma inni itti siquun qabu karaa hundaaniyyuu Oromiyaan gaafa sana abaa'oon karaa hundaanu marseetu jira humni cimaa dabalama kan immoo beeku isaan jechuudha ايش السلام عليكم.
إيه وعليكم أكمل السلام مكم أكمل نجا nagaa injifannoon geessetti abboom injifannoo amma qabachuudha tsuwwaa injifannoo qabachuurra deemaa jirra amma geeba injifannoon geesse laakiin nama ummata karrayyuu barsiisa ummanni karrayyuudha ummata fakkeenyaaf ummata waa'ee odeeffannoo hin qabne barsiisa nuti akka wallotti sii gala ani walloodha eeshi akka wallotti nuti gamta garam humna mootummaatiin taateef malee qoricha amaaraatiin nuti qawween ulee teenya malee qawween nuyi faarawaa miti. eeshi Humna lafaatiin dadhabee jennaan biyya teenya keessatti walloo keessatti dirooniidhaan halkanii guyyaa takka maqaleen dhoonne akka biyya teenya dhahetti Israa'elii fi Filistiinii waliin dhoonne akka biyya teenya dhaamtetti jechuudha. sirri yeroo 92 yeroo 92 Quba qabna isa misaayiliin rookeetiin kuni akka xiyyiititti biyya teenya keessatti qabeenya guutuu barbadeessaa ture bar jechuudha. Rabbiin lubbuu nama keenyaadhaa baraaree jira gamte daa'ima fixe malee dargaggeessa isa qawwe dirree waraanaa jiru oduu lolee lolarratti du'e jennaan san. Nama jechuun harka qullaa shamarran daa'imman manduggoo bara 90 bara 70 fixe jechuudha inni. maal bakka wallorratti xiyyeeffatan beektaa naftanyaatu lolla kana kan gaggeessaa jiru kan lolaa jiru eenyu akka ta'e kanarraa waan hubattan namoonni. Wanni hubatuu qabdan. Wanni hubatuu qabdan naftanyaan gaggeessaa akka jiru kan lola kana gaggeessus kan lolus kan diroonii daarektii godheessa miti kan tokko su garuu guyyaa alii warra adiiti jedhanii achi daarektii kan godhanis naftanyaa akka ta'e hubadhaa sirraa. Nuti naftanyaa akka barbaadu. karoorichi awwala duraadha biltsiginnamti hoggama duraadha gaafuma duraadha dirooni awwala duraa lolumti kun abiyyimti xiyyeeffannoon isaadha mililik gaafuma dhaabu ani lola gaafuma saniin awwala duraadha jibbe jechuudha maaliif jennaan taarika baada taarika jee taarika mililik gaafa duraadhaaf Tigraay balleesse jechuudha Tigraay balleessuu carraa godhe jechuudha itti deebisee walloodha kumaatamaan kuma digdamaan kuma shaniin kuma torbaan guyyaan hin qalaa ture jechuudha. Laakiin warri jechuudha inni hin qalamin inni harka qullaa hin ta'in gaafsan qawwee warri qabu muka sheeneeti har'a walloon hambaa gaafsanita harmatti ga'e jechuudha. Oromoodha abiyyiin maaliidha naftanyaan Daaneel Kibrati tana obbo Diyoon harreedha harreen ba'aa baatu malee baachisuun biyyattu jechuudha. Sigalee obbo Diyoon harreedha. Tanaan duras farda wayyaanee turte. Harra juuntaa jan. Wayyaaneen immoo biyya jaarte. Biyya hunda saadhaa jaarte. Namni akka urtaadhaa uummata kana keessatti wayyaaneen uummata harkatti qabatte kana isaan keessa deemanii akka urtatti keessa deemanii dhuka keessaa fixanii jiran wayyaanee gaafa duraadha. Mallas gaafa awwalaadhaa isaan harkatti qabate wayyaanee eenyu Amaara harkatti qabate. Gaafa lammeessaa obbo Diyoon tan harkatti qabate. Gaafa immoo obbo Diyoon tuni urtaadha. Amaarri urtaadha. Urtaa ta'aniiti nyaatanii gaafa fixan kufte jechuun wayyaaneen. Siigalee gaafa isaan kuffisan wayyaaneen kufte maal godhan eessaaf deeman tanaan dura namni adda bilisummaa Oromootiin wal nyaachise uummata obbo Diyoo kanaa fi wannidha. Sabiraati miti wallaalin gaafa milikkata yoo milikkataan siifima abiyyi gaafa eltiraanan qabsaa jee ummata adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin faa wal qunnamtii godhee Kamaal Galchuudha waraana qabatee citii dhaqe shiraaf deeme malee kijibaa miti waan biraatii miti akkaataa ummanni kun itti wal nyaatu. Beekamaadha. Namicha faana maal seete idda shira akkatti ni deeme namni keenya hubadhaa. Ammas qabsaadha jee tokko la arusii keessa jira tanaan dura biltsiginnaa jee arrabsaa ture amma immoo hoggaa mo'atamuun isaaniidha ummanni wayyaanee as dhiyaatuu isaadha arge abiyyi ani abbichuun keenya jee halkanii guyyaa ammuma kanallee laayivii waraabaa jira jechuudha. Sii gala. Namicha dishoo jedhamu ta'u namicha gadaa bilisummaa maal eewun. Isa arusii Shaashamannee keessa moo maali kan gizee tanaan dura jiraataa ture. Ajja waraanaati moo maali jaa. Jechuun adda maqaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromootti makameeti sila wal nyaachisuudhaaf carraan kun dalagame abiyyi kana dalage jechuudha. Karaa kanaanis adda bilisummaa Oromoo ta'eeti Adaamaa fa'aa deeme obbo Diyoo arrabsaa biyya kan isaan hoggaa dubbiin isaanii jalaa fashan
Toksaan. Dubbiin isaanii yoggaa jalaa fashalaa warge amma arrabatti garagale Facebook irratti qabsaa'utti garagale jechuudha gara Facebookaatiin. Ani obbo Diyoon harreedha. Harree ta'u laakinnoo jaalatanii jibbanii walloon mililikis hin balleessine walloo bara 40 dhahe jechuudha. Bara 40 lole jechuudha. Arusii bichaa bara 8 lole malee walloo bara arusii bara 8 loleetuma cabse jechuudha. Walloo bara 40 lole. Eegale aangoo sarara kan taa'e bara 40 dargiinis ittuma deebi. Haali Sillaaseenis ittuma deebi. Hin cabsine walloo laakinnoo har'a immoo dirooniin hin cabsinuti. Laakin warri har'a immoo isaaf harka dhahaa jiru kuni warri immoo harka isa gargaaraa jiru kuni warri immoo ilmaan isaadhaa ibidda xiyyiitii godhaa jira kuni seenaan isaan hin gaafata. Sirrii. Wanni beekuu qabdan. Maal seete? Maalumaafuu argaa jirra waan har'a godhaa jiran hundayyuu wal agarreerra. Inni guddaan maal inni amma jabaannee qabsoofne harka keenya gaafa mo'anne Oromiyaa harka keenya galfanne Oppiidoo kanas in agarsiifna gaafa sana. Maayini Oppiidoon diina Oromooti. Yaatamma harreedhaa farda shin jetta miti fardayyuu miti diina Oromooti. Kaleessa abaawoo gaafa jalqabuma wayyaaneen gaafa isaan ijaarrattu abaawoo balleessuudhaaf. Annan yaadadhaa abaawoo fi wayyaaneen hamburratti warra kutanii turan darbanii harargeerratti warra kutan. Iddoo lachanuutti iyyuu kan lola irratti hirmaatee abaawoo rukute jalqaba Oppiidoo. Har'a nuti kaleessa ergamaa turree maal taatu jalqaba kan abaawoo akka biyya keessaa badan godhe tokko leencoo lata lammata Oppiidoo. Abaawoon jidduutti nyaatame jira. Abaawoon jidduutti nyaatame jira. Nafitachichi. Abaawoon jidduutti nyaatame jira. Kan akka dhadhii gammadaa fa'aa jidduutti nyaataman. Gubbaadhaa leencoo lataan gurgura. Goda Oppiidoon hin rukutti wayyaanee faana jidduutti abaawoon nyaatame jira. Kun lammatan deebite. Oromoon hin bilisoomne yoo ta'e nafxanyaa irraa miti kan bilisummaa barbaadu. Oromoon hin bilisoomne yoo jettan Oppiidoo irraa bilisoomne kanaan boodatti. Amma Oppiidoon wal ammas jiraattee iyyuu nuti jiraachuu hin dandeenyu. Kana siin jechuu barbaade itti fufi yaada. Obbo Diyoo siifin isa Obbo Diyoodha gaafa eebbisaa duniyaa qalamu eenyutu irratti farrame Nagaasoo Gidaadaati. Sirriidha. Kana beektamoon beektu. Amma nagaa garuu akka Oppiidoon ajjeefte beeku Oppiidoodha kan ajjeesan. Neencoo lataadha amma har'a ani qabsaa ofiin jiru ummata maaliidha gaafa Oromoon mootis ani Oromoodha ofiin jiru neencoo lataadha warra adda bilisummaa Oromoodha ummata Oromoorraa qawwee hiisisee waraana Oromoo isa kaan bitti ficcisiisee waraana Iltiraatiin isa kaan immoo gara Magdishootti weeraraa ture achitti jechuudha. Jagna wayyaaneen ajjeesaan turre jechuudha. Jagna hoggaa harkaan qabde wayyaaneen hiiteeti aangoo nagaa kennaafii turte jagna jechuudha. Wayyaaneen jagna ajjeeftu. Wallaahi lazim wayyaaneen jagna biyya teenya walloo keessa kan jiru mindaa gooteetiif jiraataa ture jechuudha. Janni yeroo dargiidhaa kan namni shiftaa ture duraan mindaa oduu qalamii takka maqaa isaan barreessine mindaa fudhataa ture. Mindaa fudhataa ture. Warri jagna lafarraa balleesse warri qabsaa'ota lafarraa balleesse Obbo Diyoon tuni nyaqarsa jabduudha jechuudha. Ummata Oromootiif saba lammiisti biyyattii tana ofii keenyaaf jiraanne warra jiru Amaaraafis hin taane isaan ummanni Amaaraatis immoo warra jechuudha ummata Oromoo lafarratti fedhuu miti jechuudha. Dhugaan siifima Amaara hoosiin jee ummanni Amaaraadha warri baratu wamas ati jaarraa abbaa gadaa akkuma jettee seenaa barataa deemtu goota keenya jettu mililikuma kana taratii godhaniituma goota keenya jedhanii wama san deebisuu barbaadan barumsa baratanis Amaarri barumsi isaaniidha jala sammuun isaanii gad deema akka harma durbaadha. Sigare barumsi isaaniidha yoo sammuudhaan barate jettee yaaddu barumsi isaanii gara akka harmaadhaati gadi fuula galee deemammoo baratee hoggaa cimaadha barumsa cimaa hoggaa jetteen siyaasni isaadha akka. Ati nama wallooti miti ati nama wallooti mee information. Ani walloo sammate. Mee information qabdu akka nama kan dhagaa jirutti amma information qaqqabe Dabra Birhaan irraa baqatanii kan wattaadarri Abiyyi gara shanootti qotataa jira mishigii jedhani. Kun ammam dhugaadha garuu Dabra Birhaan qabachuudha kiiloomeetira 5 fi amma 10 tofaa jedhani. 10 wayirra jiru. Iddoo deengadda namittiin taammaanyitti taalaa turte qabataniiru jedhan.
ammam dhugaadha kana mee iddoo adda addaa irraa mirkaneeffachuun barbaachisaadha ammam dhugaadha. Ani kijiba Facebook irratti kijiba waasiif dhugamaan siif hima. Eeshi. Kaleessa gudoo barat turan. Kaleessa madfii tokkoo fi matarayyaa sadii meeshaa qawwee kilaashii hedduu boojjanii waraana hedduu boojjanii isa kaan bittimsanii har'a immoo wal lolaa turan hin baqanna moo hin baqannu nuti faannoo fixaa turan jechuudha. Faannoo humni kun karaa guddaa fixee dhufee jira. Akkuma nuyi dhumnu barbaaddan malee akkuma qabeenyi keenya barbadaa'u barbaaddan malee biyya teenya irratti ofirraa dabarsinaa. Kan jedhan jechuudha. Meeshaa waan akkas jedhan dabra biraan ofirra dabarsina malee asirratti dhumnuu jedhan sirri dhaga'e galatoon. Ullola nuti amma ijoolleen teenya keessa jirti miti. Bilbilli isin dalaga garee keessatti nuu dhufa sagaleen isaaniiti. Eeshi. Amma nuti lola hin barbaannu nuti lola kana ati yeejuntaa tabaabariin hojjaniiti isa kaan rashananii isa kaan manedhatti guuranii jiran nama inumaa har'a lola guddaa jiraa'u dira biraan keessa ofumaa isaaniitti wal nyaatutti ofumaa gara milleetiin makiinaa 17 booji'amee jira dhumaatiin namaadhaa waraanni abiyyiitii fi affaariin lafarratti nafne waraana eltiraati wajjin wanni mixii fakkaata sagaleen hin jira yoo du'u fakkeenyaaf gamtaa wasaabbiin qabneef malee siifin ergaan turu. Maali okay gara engadda cifraamo maal qabanna jedhee odeessaa turetti karaa sanaan galanii fixanii warri affaari nama keenya awwaallannaa reenfa kaafanna jennaan lakkii kun reenfa kan affaar miti kan militarii abiyyiitiin kaafattan jedhanii information kun amma dhugaadha. Aadaa qabna kana aadaa qabna gaafa affaarii fi oromoo wal lolu hoggaa reenfa kaafanna jee qawwee walirraa dhaaba anis reenfa nan fudhadhaa inni reenfa hin fudhata walin loluun hin jiru. Ammoo reenfa abiyyiidha gamtaa abiyyiif lola abiyyii taateef hin jiruu janiin affaariin hoggaa reenfa keenya kaafanna reenfi keessan hin ka'uu janiin reenfa abiyyiiti maqaa abiyyiiti. Nuti kana biyyi malee hin beeknu ani jedhan dhugaadha. Reenfa abiyyi malee maqaa nama abiyyiitiif nama abiyyiif lole reenfi kun hin ka'uu janiin. Reenfi affaariitis hin kaane reenfi immoo waraana eltiraatii fi kan boojjame immoo ilmaan oromooti 99 jechuun maqaa oromoo baatee warra jechuudha barandarraa guuranii haarayyeessaa isa kaan giddiin guuranii isa kaan immoo zarraaf jee dhaqee achitti kun maqalee buusaa kaleessa kalee galgala maqalee oofte jechuudha. Maqalee anammayyuu kanan jedhu namni dhageenya hin jiru akkuma anis dhagawati dhageessa. Anammayyuu kan itti immoo ilaa amma naannaa biraarraa naannoo oromiyaa keessaa bakka isiniin kaasu wanti istirateejii ta'eefi bilbilaan amma otoo mana singalin naa bilbilni itti maniiru. Konkolaataa kaleessa malee dheengaddaa bakka isaan jiranitti ergan konkolaataa sadii. Konkolaataa sadii erginaan konkolaataa sadii keessa nama 10 tafe abaaboon fixee jechuudha. Caalli isaanii oromoodha warra dhuman keessaa warra amaaraa dabalatee jechuudha. Otoo dhaga'anuu keessumaa liyyuu poolisiin oromiyaa maaliif deema? Amma duudhaa yoo deeman ta'e dhugaan oromoodha dhee yaadu fan. Atamma kun harki 90 oromoodha. Ana oromoodha dhee yaadu jarreen kun. Yeroon kun yeroo baraaran malee otoo lolli maqalee ka'ee tibbeemoo timbeedhaa ka'ee dhufee dabra biraan ga'e dhuguma akkasumatti harkuma duwwaa qabamee deebi'ee yaaddaas lubbuu kee obbaasuu qaba. Kuni barina walloon keenya wallaaltee dhattee dhumte haa dhumtu ammayyuu taanaan. Ishee amma kanaan booda hin qabinaa jedhee jiran dhuguma sitti hima. Kanaan booda yeroo ammaadhaa kana isa dide anamma information abaawon sitti hima. Abaawoon ijoollee keenya yeroo ta'an qabeetti warra madaan ashagee maal ta'etu warra fa'aatti waamee deebisaa turan. Amma kanaan booda hin deebisinaan jedheenan. Hin deebisina maaliif deebisu otoo dhaga'uu dhufe sin fixu. Namicha si ajjeesuu dhufe firummaa miti kan akka biyyi diina ta'e wallaalee oromoo kamtu wallaale akka biyyi diina ta'e. Namoonni akkasitti dhufan kun isin ajjeesuudhaaf dhufani waan ejjennoo fudhadha kanaan booda dura maal jedhan marsanii qabaa turan qawwee faarraa fuudhaa turan kanaan booda kun hin jiru sin jechuu yaada keetti fudhu. Kuni inni amma fakkeenyaaf amma yeroo ammaadhaa kanatti hundinuu akka abiyyi diina oromoo ta'es akka amaarri warra amaara tirifiraa fi halisillaaseetii fi minilik warra sani haati fakkeenyaaf ani abiyyiif ilma kan koo kennan jira tokkuma kanaan qaba jetteeti muudeen jira jettee dhungwatteetti kenniti. Mee hoggoma duraadhaan mee maal godheef abiyyi isaanii maal godhe dirqumaaf beelumatti fide malee maalitti fide abiyyi wayyaanee jechuudha. Kaadiree gandaa kana godha kaadireedha. Kaadiree. Kalaas inshallah warri Tigraay dhaqe tokkolleen hin deebi'u warri immoo fakkeenyaaf inni Oromiyaa dhaqes jaalmarroon akka tanaan dura qabee
waraanni jaalmarroodha adda bilisummaa Oromoodha dhaqee hashagee wanni jiru kun isa kanaadha balleessuu qaba. Achumatti isa madaa'illee achumatti fixuu qaba malee ajjeesuu qaba malee gara garee damdamachiisuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan diinni innis wama abbaan isaa dalage boorun irratti dalaguuf deema. Sirriidha waan akkasiin jiru. Kaleessa Maal fayyadamee waan balleesse beektaa Biraanuu Julaa qabdee jeneraala goote. Baacaa dabalee qabdee Baacaa dabalee qabdee jeneraala goote. Arrawa wayyaaniin hattee maal ta'e abaa dabalee Baacaa dabalee booleerraa 1 ምናምን ቢሊዮኒtti gurgure man simintoo warri gurguran warri militariidhaan nyaata maal qopheessan isaan warri waan ta'u. Kanaaf warra kaleessa wayyaaniin qabdee kan akka abbaa duulaa gammadaa fa'aan irratti fiddee har'a waan isaan nu godha agarre. Borusi jarreen kun gaafa bara garteen barat. Dhugumaan isin jedha otoo argitu diinni otoo keessumaa abaawoo ajjeesuu kan deemtu Oromoo taate ani nagaadhaan qabiitii warra ishiitti ergin jedhu eenyumaan iyyuu. Maaliif haadha koon taane yeroo ammaatti qabiitii ergin jedhu. Abarbaannaan achumatti ani abiyyi waa tokko nan galateeffadha. Abiyyi nan galateeffadha waa tokko irratti. Ulatti ajjechaa gashuun anaaf galata anaaf. Maaliif jennaan madaan tokko tokkoon dhukkubu jedhan. Sii galee haa ofii kan keetiin madootu malee waan fakkeenyaaf qabsoota maalummaa ishiidhaan biyattu jechuudha. Yoo madootte malee gumaa isaan barbaaddu jechuudha. Laakiin na'u Oromiyaa keessatti inuma du'aa gumaan qabu. Laakiin Walloo keessatti dhiigni ilmaan Walloo tokko dhangalaanaan gumaa kumaatamaan deebi'a malee lammuu jechuudha fakkeenyaaf gumaan amma kijibaa miti. Wallaahi gumaan keenya bilaash hin jiru. Dhiigni keenya bilaash hin dhangala'u. Oduun deebine jechuudha. Miliyoonaan deebi'a jechuudha. Galee gumaa ilmaan Walloo akka amma Oromiyaa keessatti rashaanamaaniituma na wajjin taa'u kan ammoo hin jiru kun Abiyyi miti oduu abbaa waan hidhan Minilikiin tanaan duraatu lafaa ka'e deebisaatuma har'a geenye jechuudha. Dhiiga Minilikis gaafa Minilikis dhangalaasaatuma wal dhangalaasaatuma amma geenye malee wanni dhan bilaash hin dhangalaane jechuudha takka. Egaa maal seete amma namaafis nan galchaan biraas galchuu hin danda'a. Ila maala sitti maseete. Amma ergaa walii dabarsuudha. Qabsooni meeshaa qofa qabachuu miti. Informationii amma WhatsApp irrattis yeroo guruupii irra jirtanis waan na barbaachisaa ta'e yeroo kaan immoo icciitiidhaan warroota beektan. Amma iddoon amma information nagee kun icciitiidhaan nagee. Amma konkolaataa sadii akka isaan fixan icciitiidhaan naga qabsiisan. Bakka isaan isitti immoo eessa akka ta'e isinitti himu. Garuu maalan isitti maa jiran? Oromoo kanaan booda keessumaa poolisiin idilee Oromiyaa poolisiin liyyuu poolisiin Oromiyaa akka dhaqeen duun yoo fira qabaattan bilbila. Kanarraa kan hafe immoo waa'ee lolleessa akka ga'e uummata keenya abdeetii goone yeroo yeroodhaan. Uummanni keenya akkamitti akka of ijaaru. Amma Walloo qofa miti Oromiyaan. Oromiyaan hundiyyuu qophaa'uu qaba. Gaafa isaan dhufanii Finfinneetti dhiyaatan Finfinnee qofa fiiganii galuu miti. Oromiyaa hunda to'anneet kanaan booda Finfinnee dhannee to'anne. Qe'ee keenya to'annee deemnee to'anne kanaan booda. Oromoon lammata hin gadhoomnu kanaan booda. Yoo qophoofne malee akkanumaan wayyaanee dhallee nufaana loltullee waamtee koottaa kursiirra taa'anuun hin jettu. Oppiidoo koo kaleessa qeerroon wayyaanee dhagaadhaan itti du'ee tajjeefamee ari'ee oppiidoo waamnee kursiirra keenya kan uummata kana kabajjee mataatti baachuu qabdu har'a Minilikitti gurgurtee nu wajjeefti deebite. Gaafa diinni bakka namni qaamni kamiyyuu gaafa bakka qabate akka salphaatti itti kennu. Kanaaf maaliin jabaachuun barbaachisaa. Kana jabeessuuf immoo maal goon? Uummata keenya iddoo qarshiin barbaachisutti qarshiidhaan gargaara. Iddoo yaadni barbaachisu yaadaan. Iddoo informaashiniin barbaachisu informaashiniidhaan. Iddoo wal jajjabeessinee sagalee walii taanee abdeetii wal goone yeroo yeroodhaan wal abdeetii goone jabaachuu qabna yeroo kana Oromoon yeroo hin rafne. Oromoon hin rafiin amma. Lolli kun kan injifannoon kun kan wayyaanee qofa miti. Jarraan haa kennu. Waan ta'eef jabaadhaa isin yaada Jarraan waan hin dubbadduun qaba uummata Oromootiif. Qabsoon sii galee namni hin dide malee qabsaa'uu dide malee namni kiramuu keessatti dhumaa jiru kuni namni diinni hamma hulamatiyya irratti hulamarratti of eeguudhaaf yookaan ammuma qalamu eeggatutti jira malee wanni Oromoon namni Walloon bar nama tokko tu'uudhaaf kamisirraa ka'ee baatirraa ka'ee haxaayyirraa ka'ee sanbatirraa ka'ee lolatti dhangala'ee jechuun lubbuu nama tokkooti malee bar lubbuu nama kumaatamaan akka nama dhibbaatamaan nama 40,000 lafarraa buqqa'eetii miti bar. Kana
si ummata Oromoo isa Oromummaan tuni waan akkamii jechuudha. Diinni sitti ka'ee jira waan dandeessuun lafaa kaate qabsotti finiinuu malee addi bilisummaa Oromoodha. Hawaasa wajjin malee bichisaadhaa yoo fakkeenyaaf caasaa mootummaa kanaa hin diigin qabsaa'ee du'a sodaatte warri du'a sodaatu hin du'a har'as borus warri du'a sodaanne lubbuu isaa kenna hin du'u immoo si ajaa'iba. Kana beekuun irra jiraata. Ummata Oromiyaadha. Ummanni Oromiyaadha nuti walloora duudhumuu fakkeenyaaf maaliif qabsaa'utu jira? Caasaa isaanii diiguu qaban waan biraa yoo dadhaban warri harka qullaadha caasaan isaa Oromiyaa keessa barbadaa'uu qaba. Amma tokko jetamaa jira kana ila maal ta'e kana yenneen dubbannu malee information ani qabuuni caasaan diigamaa jira iddoo baay'eedha. Kana jedhee sitti bakka isaa maaliif ta'e? Ani kanan beeku shawaa keessan beekaa shawaa keessan torbee tokko iddaan dhufe iddaan as deebi'ee jechuudha. Ani qabatamaan ija kootii kan hin arge guyyaa har'aa eessa baa'uun akka jiru sittan himuu danda'an. Barbaachisaa ta'an barbaachisaa. Ani beeka Wallaggaa keessas beeka Baakkoo keessa waraanni diigame waraanni adda bilisummaa waraanni humna addaa Oromiyaadha Baakkoo jira kaleessa karaa dheengadda karaa cufanii jiran karaan cufamee jira maaliif jennaan cinqiin itti dhufteeti karaan cufamee jira ani fi kiyya Baakkootti bilbileen ture jechuudha. Maal caasaan isaanii immoo Shaamboo keessaan diiggan Kombolsha keessaa caasaan isaanii diiggan gara Wallaggaa lixaadhaa maaliif Wallaggaa lixaadhaa oduu diiggatu inni armattiidhaa maaliif ta'a? Oromiyaan waan akkamii jechuudha. Shawaa keessa bichaa miti. Oromiyaan karaa hundaan caasaa isaadhaa diiguu qaba. Akka gaafa duraan qabsaa'etti qabsaa'uu qaba. Lubbuun dhugumayyuu ni wareegamti. Ila waan hojjetamaa jiru ila anamma waan beekurra kaabineen ganda jiranis aanaarra jiranis amma waan hojjetamaa jiru jira harka lafa jalaatiin. Kanan jennu gaafa achirraa bu'ee malee nuti har'a kana jennee ifatti hojjechaa jiran garuu harka lafa jalaatiin balbala duuba taa'anii waan hojjetan jira. Kaan isaanii meeshaalee warri itti kennan jiru dhugaa sitti muudhaaf amma bakka isaa sitti himu meeshaalee warri nurraa fudhatan nu saaman jedhanii abaawoodhaa kennantu jira. Oromoon akkatti gargaaru. Iddoon mootummaa irraallee fuudhanii meeshaa itti kennan baay'eetu jira. Uummanni Oromoo amma of bari namaa jecha miti kan kana gootu ofii jecha qaama ormaa miti kan gargaaru. Kanaaf tooftaa hojjedhaa amma bakka jirtanitti amma shawaarraa waa baay'een arge waan mana neennee ture dhuguma sitti muudhaaf. Innum taangoorra jirullee baay'een isaa guyyaa eega malee waan baay'ee agarta gara fuulduraatti gaafa keessumaa Finfinnee galan tokko lama dheesitti waan hojjetamaa ture waan gaariin hojjetamaa jira garuu hin hafa. Shawaa qofa miti Wallagga qofa miti Walloo qofa miti Arsiinis Baaleenis Harargeenis hojjechuu qaba. Harargee keessatti waan sochii guddaatu jira. Harargee keessa cimanii akka jiran dhageessan jira. Kanaaf jabaadha wal jabeessuu qabna. Kanuma isiniin jedha mee asirraatti yaada keessa dhumaa dabarfadhuuti. Maal suuta jenna gaa maal suuta jenna amma meeqoo yeroon fiiganii iyyuu qaqqabuu dadhabneera. Amma bar amma Oromoon miliyoona meeqa miliyoona 50 moo 60 jennaa miti. Qabsoon isaadha qabsoon Oromoodha waan sodaatan gaafa waraanni wayyaaneedha hamma funyaanii hidhatee maallaqa hamma funyaanii qabu suni humna gaa kan qabu gaafsan hin sodaanne maaliif jennaan du'a sodaadhaaf manan teenyu jedhaniiti dallansuu fidan jechuudha. Dallansuun fidan suni aanaa kiramuutu na gubaa jira. Aanaa kiramurraa namni meeqaatam dhumaa namni 40 achirraa buqqa'ee kuni sammuuna dhukkubsee jira jechuudha. Wallaggarraa moo? Wallaggaa kiramurraa. Namni maaliif namni 40 waggaa lafarraa buqqa'u biyya isaatiif dhuguma biyya isaa keessatti ummanni Oromoodhaa isa kami inni qabsaa'uuf isa kami jechuudha. Ummanni Oromoo sabni lafaan lafaa ka'uu qaba. Finfinneerraa waraana Finfinnee keessatti biyya Oromiyaa keessatti qawween banamuu hin qabu. Caasaa isaadhaa diiguu qaba ummanni Oromoodhaa lafaa ka'eetu. Inni maal godhutti jira mootummaan kun warri naftenyaan maal godhutti jirti. Ofii banne biyyattiin isaa badduutii Finfinnee keessatti waraana bansiisuuf deemutti jiran. Namaa fi namni boodarratti immoo shanyiidhaan walitti darba jechuudha. Akka Ruwaandaa ta'eetiin sodaattu jiran. Lola Ruwaandaadhaa yoo quba qabaatte bara 2015 keessatti lolli Ruwaandaa suni naa meeqa nama 800 namni dhume. Ammas ammoo Abiyyi karaa san fuula galee jira jechuudha. Inni kana barbaada nuti immoo sanan goonu maal seete dura Oromiyaa to'an nama ciike. Karaa kamiiniyyuu Oromiyaa dhuftee nafxanyaan Oromiyaa irratti nu lolte
ishiitu dubbii barbaade gaafsana xaraguudha. Finfinnee maal goona yaa'u haalli itti adeemamu jira. Haalli waliigaltee dirii keessa galantu jira. Akkaataan ittiin of harka galchattu jira Finfinnee. Guyyuma tokkotti ta'aa miti wanti kun. Haalli ittiin adeemamu jira. Jarree warra TDF kuni dhumni isaanii Finfinneedha. Keenyas gaafa sana qabatee gala. Achi booda wanti xarapheessa irratti haasaantu jira. Sanaan booda garuu Oromiyaan lafti tokko lafti xaafsii buusan Oromiyaadhaan to'atamuu qabdi. Eessiyyuu jechuudha Oromoodhaan to'atamuu qabdi. Kanaan gochuu qabdi. Dhaamsa kiyya waa tokko yeete. Dhaamsa kiyya. Ummanni Oromoodha. Biyya isaa keessaa nafxeenyaa waan taate warra ummata Amaara ofiin jiru of keessaa takkaan baasuu qaba. Of keessatti jiraachisuun Oromoon garaa laafinaattuun har'a bakka tanaan nu gahe. Nuti wallo keessaa hamma jechuudha eessaa ni baafna jechuudha. Isa afaan keenya baratee afaan keenya illee barsiisuun barbaannu nuti. Hin baafna warra Amaara ofiin jiru jechuudha. Warra abbaa biyyaa ofiin jiru san abbaa biyyummaa isaa agarsiifneeti Oromummaa barsiifne jechuudha. Mee waa tokko si gaafadha asirratti. Mee nafxanyaa Gondarii dhufe moo nafxanyaa Goojjamii dhufe moo nafxanyaa Finfinnee keessatti dhalatee fi Oromoo keessa dhalate kamtu Oromoo rakkisaa jira? Nafxanyaan uummata rakkisaa jiru. Tokkoffaa Gojjaameedha. No, yaani amma kana sitti maa jiru. Nafxanyaa Gondarraa dhalatee jiru moo nafxanyaa nu keessa dhalateetu irra nu rakkisaa jira? Isa keessa nu keessatti dhalatee nu rakkisaa jira hundarra. Maal gaafii qabaree kun? Boofa kiisitti baannee gaafa isa rakkinan qabu adeemsitti ila maal seete bara Xaaliyaanii jarreen kun isiniin ta'anii of keessaa baasaa jedhaniin Oromoo keenya warri Xaaliyaanii jechuudha. Yeroo sana warroonni kan akka namittiin duute tokko namitti gincee maqaan isaa Jaagamaa Keelloo isa fa'aatu akka nafxanyaan nu keessatti hafu godhe gaafa sana. Ilaali. Har'a garuu nafxanyaan waan nu gootu ilaali. Yeroo sana iyyuu ejjannoo irratti fudhatamuu jalqabee ture bara Xaaliyaan. Otoo guyyaa sana of keessaa buufnee baafnee mee waa tokkoon siif hima. Yeroo dargii nuti tarkaanfii irratti fudhataa turre. Wayyaaneen dhufteeti nama tokko Amaara jettanii xiyyiitii ittiin kaasina hundinuu walqixxummaan haa jiraatu jetteeti fuutee uummata Amaaraa kan harkatti qabattee tanaan dura Walloo jedhamtee waamamtu naannoo Amaaraa kililii Amaaraa jedhanii fuudhanii eessatti nu gashan Baardaaritti nu gashan kililii keenya. Sii galee wanni tanaan dura nuti Amaaraa jalatti bulu waan turre nuti akka keenyatti jechuudha. Laakinnoo uummanni keenya wayyaaneen immoo uummanni keenya afaan isaatiin baratee biyya teenyas immoo guddatee biyyi teenyas kamiseen tanaan dura baada Finfinneen ni engadda jaaramtee bar ummanni Amaara ofiin jee Amaarummaa san keessa Oromiyaa keessatti himataa jiru warri har'a immoo Abiyyi farka dhahaa jiru warra jechuudha seet fallaagii hamma Atoobistara dhaabbata baada markaatoo qabe jechuudha gamaa gamanaan jechuudha salaama salfii dhaabbata sharmuuxaa jechuudha sharmuuxaa hudduu gurgurataa turan san jechuudha warra biyyaa tarkutaan engadda waa masliin guutuu kan jedhamu beektaa namicha faarfataa tokko warri isaa guddari warra abbaa dirribiiti gurbaan kun Finfinneetti guddate nan beeka masliin guutuu warri hin beeknani maatii isaa faana beeka. Namichi kun jireenya isaa guutuu hin faarfata namicha guddaa tokko xiqqoo hormoonii rakkina qaba namicha guddaa Abiyyi faana waan peentee ta'e walii galanii guyyaa tokko Oromoodhaa dubbatee hin beeku gurbaan kun waa'ee peentee samaraata amma Abiyyi mana kenneefi Abiyyi fi inni dubbatu miidiyaa kanarraa dhaga'een gudiidhaan jedhe. Amma ko warri yituu fi qeerroon kaleessa itti du'ee Finfinnee jedhee lubbuunsa Oromoo kutaa hundarraa ajjeefame Abiyyi irra maal godhe warra safuun isa duuba jira warra selebiriitii ta'anii fi isa kennee wajjin hin iyyisiisa giddiin qabaatin isa inni sirraa waan ta'eef isaaf warra Abiyyi farka rukuttu kun waan mana hirattee fi kondominiyeemii waan hirattee fi kanaaf amma hola rakkinan qabu inni sirraa tibuuf yaada gabaaffadhaan nan bu'a dadhabee ummanni kun gaafan bara 89 keessa Finfinnee keessattiin ummata ijoollee tokko wajjin biyya teenyarraa qiraatii biyya teenyatti qaraanamoo maali jee Finfinneetti qaraanamoo maali naan jee wajjin galle jechuudha nuti. Eessa aroog boolettiin qara'uu ture jechuudha qaalicha tokko irratti jechuudha wanni ta'e. Ijoolleedhaaf ijoollee daa'imanii amma yeroo kanatti galgala hoggaa dhaabban bootaan hanqateeti wal dhiibaniiti wal lolan jechuun hadhoon Amaaraa kun. Uummata san kun har'a guyyaan bizineesa uummanni Oromoodhaa biyya alaa keessatti baqa ariihanii uummata Amaaraatiin wal qabatanii
wayyaanee fi biizinesa waan dalagam hunda ummata amaaraatti fi sabaa salaamiin finfinnee keessaa dalagan. Laakinnoo ummanni Oromoo waa tokko finfinnee keessaa hin qabu. Waa takka hin qabu. Keenya bishaan gurgura. Bishaan malee bishaanii fi wanni kanumaa'u isa biraati miti maal qaba uumaa tokko hin qabu. Aaskoo gara aaskoo ummanni Oromoo. Bishaanii fi kaboota gurgura geesse. Kaboota horii. Kaalaas kana malee waan biraadhaan qabu. Kophee isaatiin dhufeeti alarraa jechuun baadiyyaarraa. Sani hoolaa ittiin gurgura sabbataa keessatti. Re'ee addaa hin fuudha. Qamadiidhaa hin gurgura. Isaan kana nyaatanii qabeenya Oromoo nyaataniiti har'a jechuudha. Warri Israa'el irraa dhufe seenaa Tigraay balleessuu barbaadanii seenaa Xaaliyaaniinis dhaaddatanii nuti bar Xaaliyaanuu ofirraa baafnee jan. Xaaliyaan bar Oromoo fi wanni Tigraay tun taphatee gahee olaanaa. Maal hin beekna miti maal hin beekna. Isaan warra seenaa namaa hatu abiyyi maraataadha abiyyi mataa isaatiin maraataadha maraataa biyyattaa maraataadha warra jechuudha maraatee sammuun isaadha akkana goona hayya akkana goona warra juu Daani'el Kibrat ofii isaatiif warra xonqaa mataa gara gashee jiru. Daani'el addunyaa kanarra falfalaa jechuun falfalaan tokkoffaan Daani'el Kibrat. Har'aa miti daban wayyaanee falfaluu ture jechuun Daani'el Kibrat. Wayyaanee amma wanti goonu namni nagalchi jedhu anis bakka ta'een deema. Mee informationii haaraati qabdurra karaa sameen shawaa eessa gaan Dabra Biraan darbaniitu jiru moo Dabra Biraanitti dhiyaatanii jiru ati informationii qabdurra. Dabra Biraan kiiloo 5 hafee Dabra Biraanitti immoo ummanni wal nyaataa jira. Isaan immoo itti himanii ummanni Tigraayis nuti yoo nagaa barbaadan qabeenya keessanirraa deemina waraana ganda keessatti ofirraa baasaa jedhanii jiran. Meeshi. Yaada kana kennanii fi dabarsanii fi jiranii laakinnoo warri Dabra Biraan keessatti lafa qotatus wanni godhus faannoon hin lollu jedhee murteessee jira. Warri immoo hin lollu jedhee talaalaakii juntaa jedhaniini isa kaan hidhatti guuranii isa kaan wal ajjeesanii jiran jechuudha. Ofumaa isaaniitiif har'a. Karaa godaa karaa walloo karaa affaarirraanu. Karaa affaarirraan asagitaa bakka dhiyengaddaa wanidhaan abiyyi ture isaani waraanni isaa wanni tokko hin jiru adda faca'ee jira. Inni dhume inni abiyyi waraana Eertiraan naqee jira biyyatti gurguree jira dhugaan siif himani. Isaayyaasi walii galee biyyatti mallatteessee jira. Inni moo beekamaadha maal gaafii qaba Eertiraadha galche miti amma. Eertiraadha galche dhiyengaddanni gaafa lolaan deemu qaxitaadha jechuudha. Eertiraa deemee asagiitatti bu'ee jechuudha. Waraanni Eertiraadha maqalee qabanna jedhaniiti halkanii guyyaa carraaqaa turan jechuudha. Gara wanidha shiraarootiin gara wannitiin baadimmeetiin lollee Tigraay isheenna armumaan isaan kana xaragaa deemna jedhaniiti yaada qabanii turan. Laakinnoo shirri isaan dalagan tokkolleen hin taaneef abiyyi oduu Israa'el biyya eduu bakka fedhe waraana fedhe fuudhe Tigraay fi ummata Oromoodhaa injifatuu hin danda'u ammaan boodatti daaraa ta'ee jira. Wakka waan gaariidha. Mee jedhe galatoomi badini information akkatti wal jijjiirra badina anis information qabu sinin jijjiirra akkasitti. Yalla keeri. Galatoomi yaada gaarii nuu kennitu. Yalla keeri. Obboleessi koo yaada gaarii nuu kenne mee namni nagalchi jettu yoo nama Suma deebi. Waan hin kee mul'atu namoonni biraa. Okay, Khalifa Loko. Khalifa waan hin kee bayti deebiin mul'atu. Dikilaanii godhe. Kaameraan kee mul'atu. Kaameraan kee mul'atu. Warra kan mee yeroon hin qabaanne garuu waan gaariin akka deemaa jiru karaa hundaaniyyuu Oromiyaa keessattis injifannoo baay'eetu jira. Karaa hundaan yeroo abiyyi poolisii Oromiyaa kanaa fi poolisii warra Amaaraa kana maal walitti qabee erge iddoo baay'eetti mucuqishii gochaa jiru. Kanaaf jabaadhaa iddoo hundaafuu bilbila nama keenya bilbilaa kan masiniin jedhaa dadhabee tan dhufa hojii irraan ture baay'een dadhabee jira.